The OLA, you made a genuine effort to reach a deal at the negotiating table in Dar es Salaam. Don't give up. Make the effort to rebuild trust and seek the peace for which there is overwhelming public support. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Ameerikaa waraana bilisummaa Oromoo kan dinqisiifatu ta'uu beeksise. Mootummaan Ameerikaa gama biraatiin waraana bilisummaa Oromootiin abdii hin kutatin jabaadhu jechuun ergaa dabarseefii jira. Mootummaan Ameerikaa waraana bilisummaa Oromoo maaliif dinqisiifatee? Maaliif immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka abdii hin kutanne Ameerikaan dhaamtee fi guutuu gabaasichaa ni dhageessu. Oduu itti aanuun wixinee labsii waajjiraalee mootummaatti sirna sabdaneessaa fi hirmaachisaan akka jiraatu dirqisiisu paarlaamaa Itoophiyaatiif dhiyaate. Wixineen haarawni kun maal dirqisiisaa? Guutuu gabaasa kanaas ni dhageessu. Oduu biraatiin namni lafa baadiyyaa gurgurees kan bitees hidhaa waggaa 5tiin adabamaa jedhame. Namni lafa gurguree fi bitees akkamitti hidhaa waggaa 5tiin adabamaa? Bal'ina gabaasa kanaa ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan Olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin mootummaan Ameerikaa waraana bilisummaa Oromoo WBO kan dinqisiifatu ta'uu beeksise. Mootummaan Ameerikaa ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin abdii hin kutatin jechuunis dhaamsa dabarseef. Mootummaan Ameerikaa ergaa kana kan dabarse guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti ambasaadarri Ameerikaa Ervin Maasingaa imaammata Ameerikaan Itoophiyaa irratti qabdu ilaalchisuun ibsa laataniin ture. Itoophiyaatti ambasaaddara Ameerikaa kan ta'an Ervin Maasingaa dhimma mirga namoomaatii fi marii biyyaalessaa ilaalchisuun guyyaa kaleessaa ibsa bal'aa laataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabachuu hordofee Itoophiyaan nagaa dhabuun ishee beekamaadha. Biyyattii keessatti walitti bu'iinsi guyyaa irraa gara guyyaatti hammaachaa dhufuun Ameerikaa yaaddeessu ambasaadarri kun kaleessa ibsaniiru. Ambasaaddara Ameerikaa kan ta'an Ervin Maasingaa ibsa guyyaa kaleessaa dhimma rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jiru ilaalchisuun miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jiru yaalii humnaan furuudhaaf taasisu irraa akka of qusatu gaafataniiru. Akkasumas ammoo hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiran akka baasan mootummaan Ameerikaa gaafateera. Itti dabaluun ambasaaddar Maasingaan biyyattii keessatti dirree siyaasaa dhiphisuu mootummaan Itoophiyaa dhaabuu qabaa jechuun akeekkachiisaniiru. Ambasaaddar Maasingaan ibsa laatan kanaan qaamonni Itoophiyaa keessatti hidhannoon socho'anis waraana dhaabuun mariitti akka deebi'an gaafatan. Kana qofa osoo hin taane qaamonni Itoophiyaa keessatti qawwee baatan dhiittaa mirga namoomaa irraa of qusachuu qabuus jedhan ambasaadarri Ameerikaa kun. Itti dabaluun ambasaaddar Maasingaan qaamonni hidhatan waraana biyyattii keessatti jabeessaniiru. Mootummaan immoo waraana biyyattii keessa jiru kana to'achuuf fedha waan dhabeef dirree siyaasaa dhiphisaa jira jedhan. Qaamonni hidhatan waraana itti fufuun kun mootummaan immoo dirree siyaasaa dhiphisuun kun dhiittaa mirga namoomaa akka itti fufu taasiseera jechuun mootummaan Ameerikaa dhimma kanaan baay'ee yaadda'uu ibsan. Biyyattii keessatti guyyaa irraa gara guyyaatti ajjeechaa seeraan alaa bakkuma arganii nama butuu fi maallaqa nama gaafachuu fi darbee sarbamiinsi mirga namoomaa hammaachuu dhaabbiilee mirga namoomaaf falmayyoo ibsan nuti baay'ee gaddinaas jedhan Maasingaan. Haalli amma biyyattii keessa jiru kun haqa ce'umsaa isa dhugaa gaggeessuun haala itti gaafatama sirrii qabuun akka furamuu qabus ambasaadarri kun kaleessa gaafataniiru. Ergaa kana kallattiidhaan warra hidhatee jiruu fi qaamota mootummaatiif dabarsuun barbaadaas jedhan haqa ce'umsaa jechuu isaaniiti. Gama biraatiin waraana bilisummaa Oromootiif ergaa dabarsaniin ambasaadarri Ameerikaa kun WBO'n nagaa buusuudhaaf marii kana dura Dar es Salaamitti gaggeesse dinqisiifachuun marii sunitti akka deebi'an gaafateera. Let me be direct. To those in Oromia, the OLA, you made a genuine effort to reach a deal at the negotiating table in Dar es Salaam.
Mootummaan Ameerikaa waraana bilisummaa Oromoo marii yeroo darbe Daar es Salaam itti gaggeesse irratti dinqisiifannaa guddaa qabaa jedhan Maasingaan. Oromiyaatti sababa waraanaatiin miidhaa jiru kaasuun Ambasaaddar Maasingaan waraana bilisummaa Oromootiin adaraa harka hin laatinaa. Isa addunyaa irraa deeggarsa cimaa isiniif dabalu nagaaf dursa kennaa jechuun waraana bilisummaa Oromoo gorsan. Don't give up. Make the effort to rebuild trust and seek the peace for which there is overwhelming public support. Too many people are suffering as the fighting continues. Ambasaaddar Maasingaan itti fufuun garee faannootiif ergaa dabarsaniin faannoon jalqaba irratti karaa nagaaf waamicha fudhachuu diduu kaasan. Kanaaf immoo Ameerikaan nagaaf dursa kennuu dhabuu faannootiin akka hin gammannees ibsan. To those fighting in Amhara, to those that call themselves the Fano, please know that your rejection of dialogue does not serve you well. Inumaa jedhan Ambasaaddar Maasingaan gareen faannoo nagaaf dursa kennuu dhabuun keessan gargaarsa tokkollee akka hin arganne isin taasisaa jechuunis faannoodhaaf dhaamsa dabarsan. Ambasaadarri kun ammas qabsoo Amaaraa gaggeessuu barbaaddan taanaan mariidhaaf tole jedhaa fudhadhaa jechuun gorsaniiru. Faannoon marii araaraa akka taa'uuf mootummaan Ameerikaa gaafatus faannoon marii hin fudhadhu jettee diddee jedhaniiru Ambasaaddarichi. Dhumarratti isa jabaa fi hunda isaaniitiif hangafate mootummaa Itoophiyaatiif dhaamsa dabarsaniin Ambasaadarri Ameerikaa kun mootummaan Itoophiyaa waanuma hunda waraanaan hiikuuf yaaluu caalaa mariidhaaf dursa kennuu akka qabu gorsan. Hunda ol mootummaan dirree siyaasaa dhiphisuu dhiisuun furmaata rakkoo kanneenii ta'uu danda'a jedhan Ambasaaddar Maasingaan. Warroota mootummaa Itoophiyaa qeeqan hunda hidhuu fi dararuun furmaanni ati fiddu hin jiru jechuun mootummaan Abiyyi namoota hidhaatti guuree jiru sababa siyaasaatiin akka hiiku gaafatan. Biyyattii keessatti dimokiraasii fiduudhaaf qaamni hundi gahee irraa eeggamu akka bahatus dhaamsa dabarseera. Itoophiyaatti Ambasaadarri Ameerikaa Ambasaaddar Maasingaan. Oduu biraatiin wixinee labsii waajjiraalee mootummaatti sirna sabdaneessaa fi hirmaachisaan akka jiraatu dirqisiisu paarlaamaa Itoophiyaatiif dhiyaate. Waggaa darbe irraa jalqabuun haaromsa siviil sarviizii gochaa akka jiru kan himu mootummaan Itoophiyaa wixinee labsii hojjettoota mootummaa haaraa qopheessee kibxata dheengaddaa jechuun caamsaa 2016 paarlaamaa Itoophiyaatiif dhiyeesseera. Wixineen labsii akka ilaalamuuf misooma humna namaa Bobbii hojiitii fi dhimmoota teeknooloojiitiif ergame kun labsii waggoota 6 hojiirra ture bakka bu'aa jedhameera. Wixineen labsii kun keewwata 160 fi kutaalee 17 qophaa'e. Kana dura labsiiwwan birootiin kan hiikamaa turanis ifatti wixinee labsii ammaa kana keessatti hammatamaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ji'a muddee keessa jalqabuun ramaddii hojii hojjettoota buleeyyii yoo taasisu akka ulaagaatti kan fayyadame qormaata ga'umsa ogummaa darbuu sabdaneessummaa fi hammattummaadha. Akka wixinee labsii haaraa kanaatti ammoo hojjettoonni ji'a 6 keessatti qormaata ga'umsaa ogummaa fudhatanii osoo hin darbin hafan hojiirraa gaggeeffamu. Wixineen labsii kun yeroo qophaa'u kaayyoo milkeessuuf qabate keessaa tokko tajaajiloota waajjiraalee mootummaatti kennamaniif hojjettoota ga'umsa qaban argachuu fi warra hojiirra jiran tursiisuu kan jedhu baafata wixinichaa irratti eerameera. Kanaaf ammoo qormaata ga'umsaa kennuun barbaachisaa ta'uu sima wixineen kun. Oduu xumuraatiin namni lafa baadiyyaa gurgures kan bitees hidhaa waggaa 5tiin adabamaa jedhame. Lafa baadiyyaa namni gurgures kan bitees hidhaa waggaa 5tiin labsiin adabsiisu haaraan mana maree bakka bu'oota ummataatiin raggeera. Labsiin haarawni kun namoota lafa isaanii lafa liizii fi kan mootummaa karaa seeraan alaa qabatanii argamanis adabbiin hidhaa kan itti murtaa'u ta'a jedhameera. Labsiin haarawni kun labsii waggaa 18 dura ture irratti fooyya'ee kan ba'edha. Qotee bultoonni fi horsiisee bultoonni mirga lafa isaanii irratti qaban labsii haarawa kanaan kan fooyya'e yoo ta'u dubartoonni fi namoonni deeggarsa barbaadan labsiiwwan haala itti fayyadama lafaa irratti qabanis fooyya'uun raggaasifamee jira. Walumaa galatti labsiin haarawni armaan gadii kunneen raggaasifamaniiru. Jalqaba irratti namni kamiyyuu kan lafa gurguree fi lafa bite maallaqa 100 hanga 200 yookiin ammoo
hidhaa waggaa tokko hanga waggaa 5 ni adabama. Inni biraa namni lafa liizii yookiin ammoo kan mootummaa karaa seeraan alaatiin qabatee argame hidhaa waggaa tokko hanga waggaa 5 yookiin adabbii maallaqaa birrii 30,000 haga 100,000 isa eeggataa jedhameera. Inni biraa qaamni lafa mootummaatis ta'ee lafa kamiyyuu irratti miidhaa dhaqqabsiise hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 7 kan hidhamu ta'uu yookiin ammoo maallaqa 50,000 haga 150,000 kan adabamu ta'a jedhameera. Inni itti aanu lafa hin hayyamamne irratti namni ijaarsa jalqabees ta'ee jalqabsiise labsii heera haaraa beekanaan hidhaa waggaa tokko haga waggaa 3 yookiin ammoo birrii 25,000 haga 50,000 ni adabamaa jedhameera. Akkasumas ammoo haala itti fayyadama lafaatiin alatti namni tajaajila biraatiif lafa itti fayyadame ammoo hidhaa waggaa tokko haga waggaa 3 yookiin birrii 25,000 haga 50,000 kan adabamu akka ta'e ibsameeti jira. Heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa immoo lafti baadiyyaatis ta'e kan magaalaa abbummaan isaa kan mootummaatii fi uummataa ta'uu ibsa.